Afaan Ingiliffaa barreessuun, dubbisuun akkasumas haasa'uun isinitti ulfaataa? Nagaa akkam jirtanii hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftanii har'a immoo kanan isinii fidee dhufe barumsaa miti wanta adda ta'edha jechuudha. Ganna kana ji'a sadiif jechuudha. Ji'a sadiif barnoota afaan Ingiliffaa jalqabarraa kaastanii yookaan ABCD jettanii too barachuu barbaaddaniif barumsa addaa ta'ee onlaayiniidhaan kan barattan iimoodhaan akkasumas WhatsAppidhaan akkasumas Zoomidhaan warroota barachuu barbaaddan isiniif finnee dhufnee jirra jechuudha. Kanaaf galmaa akkuma laaltan asirratti namoota 100 ganna kana barsiisuuf qophoofnee jira. Kanaafuu dafaatoo galmaa'atoo warroota jalqaba dursa kan kenninu warroota jalqaba aabaa caadaa jettanii too eegaluu barbaaddaniif jechuudha. Daftanii galmooftanii barumsa keessan onlaayiniidhaan eegaluu ni dandeessan jechuudha. WhatsAppidhaan, iimoodhaan akkasumas teelegiraamaan, Zoomidhaan barachuu ni dandeessan jechuudha. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa akkasiin jalan dabarree nagaatti.